amma garuu isinitti agarsiisa hamma sagalee koo waraabee jechuudha maashiniin akkasuma godhe maashinii uffatamii jechuudha laawundarii jechuudha laawundarii waggaa 2-3 itti miicetoo akka kanaan godhee jechuudha alkakoo akkamitti akkas godhee jettu baay'een keessanii laawundarii yeroo uffata gogsuu barbaadnu sakki keessatti naqneetu itti qaraanneetu bishaan itti bannee amma bishaan ga'u itti irraa cufnee booda immoo ofiisaa cuunfaa sanaa booddeetti cufna ofiisaa of cufa mitiire inni sun garuu ofiisaa of cufayyuu takkan dhaabatu jedhee jechuudha yeroo hundumaa banii tursiisee boodadha kan yeroo ni dhaabatu uffata keessaan fuudhu guyyaa sana garuu waan waamaniif uffata sana keessatti irraanfadha jedheetaniin harka koodhaan akkasitti dhaqeetanii har'awaa tokko isiniif hima innis maal seetanii biyya ormaa keessatti yeroo baay'ee kan nama eegu waaqayyo garuu immoo waaqa biratti of eeggachuun barbaachisaadha maaliif micattiin tun maal jettee namoonni baay'een beektanii yeroo baay'ee agarsiifatti kanan ta'e of eeggannoo godhaa gaafa isheen jettu namoonni baay'een ijoolleen baay'een filiitarii wayii itti fakkaati garuu immoo gaafa sirriitti gadi fageenyaan dubbattu beektanii simbiloowwan tiiktookii fayyadamti garuu waan akkas ifa ta'e miti jechuudha. Yaa ta'u malee guyyaa tokko liivii seentee akkamitti maal taate jedhee gaafadhu manillee gaafadheen ture ergasii baatee viidiyoo hojjette jechuudha. Maal seetanii micattiin tuni ana bicha kophaa kiyyaan hojjedhaa jette kophaa kiyyaan hojjedhaa yeroo hojjedhu sanitti yeroo baay'ee na yaawwetti beektanii namni kophaa ofii hojjetu kun bakka bakkatti nama yaamu miti achi booddee bakka ta'e deemuudhaaf uffata miicaa mana saddaa osoo walii gadi kaadhu in deemna jettee natti iite jettaniitini achi qasaalan kun baay'ee aylii qaba yoo inchufuu baadhes immoo kafana tabalaashee jette dhugaadha gizoo akan irratti tabalaasha urras immoo shittaa godhata isaan booda miciyyoon tuni qasaalaa harka ishee keessa akkanatti dhaabuudhaaf jechuudha osoo dhaabbate jettekin osoo akkanatti ofii dhaabuu miti qasaalaa akkasitti irra nu biran jiru ofii kiyyaaf dhaabuudhaaf harkaan akkanatti gadi qabeetti achi beektanii eenyu keessa gadi seessistee harka ishee kana dhaabdee jechuudha kanaafuu maal jechuu barbaadatanii ammoo yoo ta'e yeroo aramnillee si waamu bakka tasgabbiidhaan qas jettanii fiigichaan osoo hin taane muddamuudhaan osoo hin taane ijoolleen tokko sodaarraan kan ka'e beektanii yeroo isaan waaman kaatanillee kan kufantu jira kan ilkaan cabeetu lollee jira hiriyaan tiyya takka amma dhugaa dubbachuu biyya biraatillee hojjette dhugaawuma kana keessatti jechuudha. Dhuftee bakka ganama ijoolleedhaaf shaayii hojjedheen baasiin alaa dhufee yeroo alaa dhufu kanatti micattiin shintibeetii seenti ta'ee bakka isheen deemte hin beeku isaan booda baasiin alaa kilaakis godha isaan booda ani walii gadi fiigeen micayyoo barbaada jette isaan booda baasiidhaan eegi jedhaan jedhee fiigee kuftee ilkaashii fuulduraa kana dhabdee jechuudha. Kanaafiyyuu dhugaa dubbachuu fi yoo hojii dhafan dhufeekin akkas ariifadhee sodaadhaaf jedhee waa baay'eetu jira mudannoo baay'eetu jira dhugaa dubbachuu fi akkasuma ijoollee baay'eedha jechuudha. Takkasiin jirti yeroo mudaanii keessaa beektanii yaa waraboonni sabrii hin beektu waan ta'eef osuma kaattuu jechuudha dhugaa dubbachuuf guyyaa san baay'ee tokko rifadhee baay'ee tokko boo'ee loonni ishii kun abbudduu ishii kun oduma kaattuu dhugaa dubbachuuf osuma kaattuu barandaarran intineerran eenyu ishii kun qubni ishii kun irratti naafnee jechuudha. Baay'ee tokko dhugaa dubbachuuf hedduu takka nama gaddisiisa. Yaa ta'u malee maal jechuu barbaadetanii egaa waan ta'e walirraa barachuun gaariidha. Yaa ta'u malee immoo akkas fiigdanii keessattuu araboota yeroo baay'ee iyyitu taate sodaarraan kan ka'e fiiguun hin jiraa miti ta'us immoo tasgabbii jedhan ani fiigichaan osoo hin taane ofumas eeggachaa
baqa kanaafiyyuu balaan tokko gaafa isaan ishiirra ga'e amma ishiin quba ishii dhabde isaan waan isaan godhaniif hin jiru jechuudha. Kanaafiyyuu of eeggannoodhaan wanti badu hin jiru. Fiiguraan kan ka'e balaa hedduutu namarra ga'a. Kunoo quba ishii dhabde namoota balaan hedduutu jira jechuudha. Ijoollee amma ilkaan takkitti meeqan dhaabsisu dhugaa dubbachuu qarshii hedduu nama gaafata ilkaa takkitti jechuudha. Ishiin garuu ilkaan fuulduraa kana lama dhabde jechuudha. Kanaafiyyuu waan akkasii kana ina maleeffatina isiniin jechuu barbaadetan waanuma fe'eeyyuu haa ta'u ammoo fe'eeyyuu sodaadhaa fiigdanii yeroo fiigdan sanitti of qabachaa malee akka waan waraanni duuba namatti dhufeetti fiiguunis gaarii hin ta'u dhugaa dubbachuuf ammoo fe'eeyyuu ta'e kaas jedheetan deema. Innaa kanaa isiniin jedhaa nama biraatiif illee akka barumsa ta'uuf akka nama biraatiif barumsa ta'uuf maaliif ani ijoollee baay'eedha beektanii dhugaa dubbachuuf baqa tasfaa kutuun gaarii miti immoo kanuma waan namaaf eebbisiisu nama garuu ijoolleen tokko beektanii waan akkasii amala akkasii nama laayiffatinaa isiniin jechuu barbaadetan fiigichi kuni yookiin immoo beektanii waa baay'eetu lafa dhaaniitu baqa hin jiraamti gisee isaan si waaman yookiin immoo barandaarra amma fooqirra baddarra jiraatte fa'aa fiigdee achirraa gadi lafa dhawutu jira balaan sirra ga'uu danda'a lubbuma keetirree dhabuu dandeessa. Kanaafiyyuu tasgabbiidhaan deema. Ammoo fe'eeyyuu sodaatamni ishiin gaafa beektanii isaan gaafa si dhukkubee gaafa guyyaa takka ciisteyyuu silaalan. Kanaafiyyuu muul of eeggannoo gochuu waaqa biratti numatu of eeggachuu qabaa jechuudha. Amma fakkeenya mataan si dhukkubee gaafa ciistee guyyaa takka ciistee sin jaalattu gaafaati immoo isa dabalataan yookiin bakki takka miidhamtee ciistee torbee takka ciistee sin jaalatan ofirraa baasanii jalatti keessi darbu jechuudha. Kanaafiyyuu kana waan beektaniif akka balaan isin irra hin geenye of eeggachaa hojjechuu beektanii. Kanaafiyyuu amma mistiin tun ilkaan dhabde tuni quba ishii dhabde ijoollee baay'eedha dhugaa dubbachuuf. Kanaafiyyuu maama fakkeenya forumti dhiiraatillee mucaa wayii Dubaay kana akka dhufeen dhugaa dubbachuuf akka dhufeen quba kana shaniin laaluun nasu dhufee ji'a tokko hin geenye dhufee ji'a takka hin geenye quba kana kanatti umuramu jechuudha maashinii mukaarraa murtu. Kanaafiyyuu of eeggadhaa bakka hundumattuyyuu waan taane of eeggannoo barbaachisa. Sirriitti of eeggannoo barbaachisa. Maaliif isaan dhimma siif hin qaban gaafaatii dhukkubsattee gaafaatii waa taate amma mijattii sun ilkaan naa hojjisiisii gaafa jettuuni narraa gadi ba'e jetteen dhugaa dubbachuuf balaa keetitti lafa dha'e dhuguma immoo olsumaa eenyu jettuuni narraa ba'e jetteen dhugaa dubbachuuf mucayyoo sun dhiistee baate ji'a takkaa yoon hojjenne. Kanaaf isaan dhimma siniif hin qabanii of eeggannoo godhaa. Keessattuu beektanii namni mana hin teenye kun rakkoodha. Gaazii bananii deemuu bishaan keessattuu biyya kana keessatti dubartiin mana teessu makiina waan ooftuuf jechuudha. Mana gadi hin taa'an keessattuu namni hojii hin qabne rakkisaa dhugaa dubbachuuf. Kanaafiyyuu waan akkasii ofirraa eeguuf balaa akkasii ofirraa eeguuf tasgabbaa'u ammoo fe'eeyyuu irraafadhu ammoo fe'eeyyuu muddamii garummoos of hin dagatin of dagachuu hin qabdu. Maaliif jennaan isheen boodaa beektee gaafaati dhukkubsattee dhimma sitti hin qabdu waan ta'eef kabraa fidatti. Ati duutee maal taate isheen kabraa fidatti. Kanaafiyyuu waan akkas hojiidha kabajii gin waan akkas ariifataa humnaa ol hojjedhu namni siin jedhu tokkollee hin jiru. Kuni beektanii
Nama fakkeenyaaf achitti fiigaa asitti fiigaa no waliin ta'u. Bika biyya kana keessatti dhugaa dubbachuu cubbuu godhuun gaarii miti. Kan ijoollee sarratanyaan kubaadha. Namoota tokko beektanii isaaniyyuu yoo hojii hin jiru jedhanitti malee kan sarratanyaa takka fidan sarratanyaa 3-4dha. Kan ijoollee kubaadha. Kan mana sidaasii kubaadha. Kan nyaata hojjettu kubaadha. Kanaafiyyuu wanti sin akkasiin ajjanannaqu seeranuyyuu osoo gaafattanuu seerru yomtu sin deeggaraa jechuudha. Ijoolleen kophaa keessan hojjettanii bakkaa bakkatti fiffiigaa qalbiin teejjaa bakka dhugaa dubbachuuf akkasitti tasgabbiin hin jiru. Tasgabbii hin qabu. Kanaafiyyuu of eeggannoo godhaa shamarran keenya sirriitti. Of eeggannoon numa mataa keenyarraa waaqni nu eegaa jennee of dagachuu hin qabnu beektanii waaqa biratti kan of eeggachuu qabu numa akkasiniin jedha obboloota koo viidiyoo biraatti nan gaariitti deebinutti turtii gaarii qabaadha. Inni dabalataa immoo YouTube kanaaf warreen haaraa taatan laayikii subscribe gochuu hin dagatinaa. Galatoomaa isiniin jedha obboloota koo.